jiraachuudhaaf akkasitti kan yaadaatiin hin jiran kanuma pilaaniin jiru hamma beekutti dhugaan jiru immoo kan yeroo hundayyuu dubbatamu isheenis kan amantee kan nuuf ibsitu innis kan dubbatu kanuma bakka hawwiin isaanii kana. Okay, model bilbila kee keessa naa barreessi. Namni isa hordofu jira amma mana bakka inni jiru kanatti. Nama keessanii fittu. Yaa duratti akka namoonni muraasni maqaa waliin mari'achaa turanitti yoo danda'amate awwaalcha ishee irratti akka argamuuf namoonni muraasni qaama dhimmi ilaallatu wajjin gara jaarsummaa deemuuf yaadaa turanii tarii milkaa'uu dhiisuus danda'a. Adeem sakamii akkasii garuu deemamaa kan inni jiru. Okay, galatoomadha. Dhugaadha. Dhugaa biraa hin hafnu. Wanta isiniin jennu biyya keessa teessanii gocha akkanaa kana warra isinirratti raawwatu keessan nu dubbisa haga dandeenyu ni yaalla jechaadha. Isinillee jabaadha. Ani waggaa dheeraa Oromoo tokko ta'ii hin nyaatamta jechaan ture jechaadha. Keessattuu shamarran Oromooti irratti an xiyyeeffate dubbiin. Diraamaa jabaa Oromooti irratti hojjechuun itti fufee jira jechaadha. Amma wantin ani jidduu kana argaa jiruun warri mootummaa deeggarra jedhan mootummaadhaa ol humna baasanii namumti dhuunfamme si ajjeesisuu danda'a. Namni dhuunfan tokko ragaadhaan harkaa qabaani. Namni dhuunfan tokko jechaadha. Mootummaadhaa ol humna baasanii jiru jechaadha yeroo ammaa kana. Kan ammoo tan cabsinu tokko taane too'e jechaadha. Gadheen garaa fincaanii deeggartuun naafxanyaa kaleessaa har'ammoo bilisiginnaa jala mataa qabattee too qabsoo Oromoo keessatti bakka tokkotti taniin hirmaanne haadha teenya ajjeesisaa jirti, abbaa keenya ajjeesisaa jirti, obboleewwan keenya akka gudeeddaman gochaa jiru jechaadha. Okay? Oromoo biyya keessa yoo sodaattan keessan nu qonnama waan hojjannu nu hojjannaa jechaadha. Durriyyoonni maafiyaan maqaa mootummaatiin daldalan kuni dhaabsisuu hin dandeenya jechaadha. Waan odeeffannoo nuuf hin kennine jechaadha. Warri Andu'aalam Gosaa irratti shira kana torban tokko dura ajjeechaa yaalan kana keessan maqaa isaanii bilbila isaanii qofa nuu kennaa. Akka quufan kanatti akka quufanii haadha Oromoo ajjeesisan kanatti akka quufanii beekaa Oromoo ajjeesan kanatti hin hafanii jechaadha. Garuu informationiin gahaan biyya keessaa nuu kennamaa hin jiru. Santu barbaachisaa. Eenyu waan taateef ati Andu'aalam Gosaa irratti dhaadatta. Eenyu waan taateef wanjala hojjetee jira. Seeraan haa gaafatamu. Namni dhuunfaan tokko mootummaa jala mataa qabatee too'i mootummaadhaa oli humni keenya waan barbaade tarkaanfii irratti fudhachuu hin danda'a bakka ati jirtutti siin jechaa irraa beeku. Oromoo laala Roobale carraa takkanaa gadi akka dubbadhu. Dubbata Said. Elias tekstii koo argiteetta? Bayeetiin laalaati moodel seenaa gadi buusaa. Moodel seenaa gadi buusaati roobale gara keessaatiin qunnamii wajjinaa sayu sirriitti. Okay, seenaa gadi buuna. Gadi buusisi. Mo'allee gadi buusi. Mo'atis bu'ii. Jechuun nuti nama nyaachisuu waan hin barbaanneef beektee galatooma garuu waan qabatamaa tokko nuuf hiruu keessaniif duulfaadha. Tole itti fufi tullu ni ilaalame. Roobalee asirratti immoo wanti tokko wanti nu hubachuu qabnu warri amma duula sobaatiin nam tokko irratti waa maxxansanii duuluudhaaf deemanis eenyu akka ta'ee fi eenyu jala hiriiranii akka jiranis adda baasa. Kana qofan dubbadhaane warri amma yeroo kanatti duula
nam dhuunfatti godhanii jibbisa dhuunfati waa gochuuf deemanii eenyu akka ta'ee fi piroofaayiliin nama sanii maalidha kan jedhus immoo adda sirriitti hubadha. Nam san warra amma yeroo kanatti duulaa jiran piroofaayilii isaa maalinni namni sun maal hojjechaa jira yeroo kanatti wanti namni suni biyya keessa taa'ee dalaguu jiru yookiin immoo sirna kam jala jiraa kan jedhus immoo adda baafan. Yaa kuni shakkii hin qabuufe kun waan shakkii hin qabne amma nuyi kan jechaa jirru dhiibbaa mootummaa irratti hangoonu dhugaa intala kanaa fakkeessoo osoo hin taane akka kana dura nuu baasi jechaa jirra jechaadha. Amma immoo dhufanii tootanii machaa jiran torban tokko dura Andu'aalam Gosaa irratti ajjee. Haannadha. Okay, Haannaa barbaanne Haannaa nu dhiyeessuu dandeessaa? Bilbila ishii nuu kenni kaa hojiidhaaf barbaanne. Bilbila ishii nuu kenni hojiidhaaf barbaanne. Kino asirratti TikTok ishii jalaa inni lakkoofsa kana argadhee kanaan na qonnamaan jedhu achi jala teechiste. Akkamitti ishee argachuu dandeenya ree? Okay, ati sekreetari ishiiti? Ati achitti mana ishii keessa hojjettaa? Mana hojii ishii? Okay. Okay, dhimmaaf barbaanne. Okay, haa ta'u galatoon. Miitii gochuu anan gadi isin buuse miitii gochuu diddanii tani. Amma tani kaastee sekreetarii ishiiti. Ishiin bilbila kanan qabattu jettee Haannaa Addaamu an jedhamtu sana ankaleessa dubbatte sana. Amma poolisii Finfinnee mee Google godheetan eeruu kennuu qabdu be ijoollee Finfinnee jirtan ijoollee Oromoo waan ijoolleen tun Andu'aalam Gosaatu akkas godhe jedhaniitoo shuur ta'aniitoo fuula Facebook irratti barreessan kana eeruu kennuu qabdu poolisii Google keessa baasetan isiniif ergaa isinitti agarsiisaa. Namoonni waa'ee dhimma kana waa'ee fudhatamee inni irratti ebeluuta ajjeese jedhu kana poolisiidha eeruu yoo kennitan jarri sun to'annoo jala ooluu danda'u. Hundi isaaniitu amma bilbilaan illee ishee argachuu hin dandeenye. Mee Haannaa Addaamu irratti sheer godhaa. TikTokii fayyadamti sirriitti fayyadamti waan ta'eef warri TikTokii ishii qabdan sheer itti godhaame. Nama nyaatu nu keessa jiran jedha sun Oromummaa seente moo ati eessa jirta? Maal taate Oromummaa niitoorkii hin qabdu ati? Niitoorkii hin qabdu. Okay, itti fufi M Nuuru. Amma ol seente. M Nuuru. Asitti dhagaan jira. Asirratti maal jechuun barbaade isa kana duula sakkasii baay'inas yoo ta'e fayyadamtootas yoo ta'e. Xinnoo daa'ima ofirraa fageesse. Isa kana yoo ta'e kiriitarootas yoo ta'e sooshaal miidiyaa warra hojjetanis yoo ta'e. TikTok innoo adaba. Si biraa immoo Nur gadan si buusa daa'ima biraa qabdaati. TikTok nama adaba. Okay, itti fufi. Maal jechuu barbaadeni baay'ina soo ta'e ijoollee sooshaal miidiyaa kanarra oolanis yoo ta'e ijoollee keenyaan ijoolleen isaanii hin jiran. Kanaaf ajandaa guutanii akka waamichaatti galgala tokko sa'aatii tokkoof qabattanii dhimma nama kanaa laayivii yoo galtan
tokko harkaa baasuu hin dandeessu. Ijoollee kan keenya warra yaadachitti gurgurame harkaa baasuu hin dandeessu. Lammaffaa immoo warreen kaaniif illee barumsa waan ta'u yaada dhiibbaa uumuun warreen kaan illee barumsa jiruun argatu jechuudha. Ammaatti kiriitarotas ta'e namoonni sooshaal miidiyaa fayyadaman yoo nutti duulaman argina. Garuu sirriitti yaada tokko hin taane namoota faayit gochuu irratti hin argamu. Isa kana keessanii qindeessitanii dhaaba kana keessa miidiyaa kanarrayyuu ari'uun hin danda'ama jechuudha. Inni kan biraa odeeffannoo amma isiniin jedheedha. Viidiyoo baa hojjedha warra hojjechuu dandeessan. Anamma na jala seentisoo laalte. Na jala deemtisoo laalte viidiyoon hojjetuu qabu. Kanaafuu warra ala mijataa qabdan viidiyoo baa hojjedha. Namoota dhiibbaa godhan irratti isin immoo dhiibbaa godhaa. Inni kun ija jaamsuu jedhama. Inni kun karooraaf sagantaa uummata bal'aa kanaa fashaleessu jedhama waan ta'eef isa kanarratti keessatti Oromoon warra amma sirriitti effektii gochaa jirtan kun jabaadhaa irratti hojjedhaa. Laayivii sa'aatii tokko seentanii warreen akkasii fiddanii akkaataa amma keessan kanatti yoo keessan sirriitti uummanni maal akka ta'e irraa barachuu danda'a. Meebii ijoolleen otoo hin beekin nama kana wajjin ceenii uuman jiraachuu danda'u. Nama kana wajjin riileeshinii qaban jiraachuu danda'u waan ta'eef isa kana akka salphaatti irraa ari'uu fi gadi salphisuun hin danda'ama waan ta'eef naanaan baay'een gadde akka namaatti ganama ka'ee yooni maanyaa sun viidiyoon hojjete baay'een gadde akka waan ofii argeetti gadi darbatee hin faxaffatee maal godhee jedhee Amaariffaan warri caqastan yoo jiraattan yaadi inni dubbate yaada jibbisiisaadha jechuudha. Yaada uummataaf uummata wal nyaachisu akka uummanni kun ka'ee mucaa kanarratti duulu, mucaa kanarratti xamanjaa kaasu gochuuf kana godhu jechuudha. Kanaaf inni kun immoo warri viidiyoo hojjetan maalii godhan ganamaa jalqabee kana dhukkubaa ture. Isa kana godhaadha. Ishee akkanaa sirriitti laayivii kottaa kun akkasumas suura nu galchaati irratti akka haasa'u yaadni akka itti kennamu maalummaa ishee sirriitti uummata barsiisaa. Namoota jajjaboo ijoollee kiriitaroota jajjaboo biraan gahaa hubachiisaan isiniin jedha. Hundumaafuu nuti abbaa firdii miti. Abbaan firdii Waaqayyoodha. Yeroo isaatti Waaqayyoo firdii kanas dhugaa kanas dhiigni nama qulqulluu akkanumaan dhangala'ee nafu Waaqayyoon baasaa. Fakkeessina eebbisachuun barbaada. Okay, guddaa galatoomii warri diina jala kaattanii diina jala deebi'aa. Nama dhugaa isinitti himu jala fiigaa. Kun silxee jala kaatti ijoolleen tiiktookii kanaa silxeetu ishii hooggana warri tiiktookii kana. Kun ammoo naaftanyaa eenyummaan ishiin hin beekne jala fiigdu. Itti fufii singita immoo eenyuun gubbaarra jiru kun. Waayee sanyiin jedhama Oromoo. Okay, itti fufi. Suurri intala kanaa sirriidha gadi garagaluun qaba. Maanni beektaa har'a qofa miti. Ajandaa kana qofa irratti miti intala kana namni wallaalee hin jiru as keessa hundiyyuu hin beeka. Bakka hundee bakki hin deemtu. Laayivii irra jirti. Ila maal godhu beekaa maal gooti ishiin beektaa bakka namoota yeroo hunda wanni ishiin hojjettu waan nafaadhaa wanta itti namni dhuunfaan sabni itti wal qoodee wal nyaatu qofa hojjetti intalli kun jechuudha. Kanaaf isa kana isa illee taanaan mucaa keenya ishii illee taanaan obboleettii keenya waaqni aafaradu waaqni aafaradu. Sanyi yeroo takka. Mucaa AB jedhamu sana mucaa warra jaraa wajjin haasaa jirti amma. Innillee argita maaliif akkas dubbattaa jedhee.
ልጇን አስወላስዳ እንደሆነ ታውቂያለሽ። ሚኒሊክ ሆስፒታል ኢንቨስቲጌሽኑን ከጨረሰ በኋላ ባይዘዌ የሬሳ ሳጥን ገዛላት ሰው የላትም ነበር። ባይዘዌ ግን እቺ የሆነች ሞኔት የምትባለን ልጅ አወቃችኋት? ሞኔ አይደለችም፣ ጋዜጠኛ አይደለችም። ሌላኛው ሞኔት እንደውም የጀዋር መሀመድ ጠባቂ ምናምን ጮኛው ነበረች። እንደውም የተፈታ ቀን ትዝ ይላቸዋል። አሁን ዛሬ አላወራሁም ሀዘን ላይ ነን እንጂ በጣም የሚያስቅ ነገር አለ፣ እነግራቸዋለሁ። አወቃችኋት? ሞኔት የምትባለው ሞኔት ገመችው ሰው እሷ ናት። እዛ ሞኔት አሁን በጣም ፌመስ ናት። ሞኔት መሀመድ ጠባቂ አፈር ብሉ በኢየሱስ አንዳንድ ይካራል። ክሪሜት አስደርግኝና በቤዝ ልቀመጥ። እግዚአብሔር ክሪሜት ኖ ወሬ ሳጥን ክሪሜት ልደረግና በቤዝ ኖ this is sad እኮ ከሞች she don't have anyone ባሏ ገድሏታል። ነገርኳችሁ እኮ አንዱ አለም ራሷን ብታጠፋ ተጠያቂ እሱ ነው። አንገብግቧት ነው የከብት በእውነት አጋጅር ተምኒ ሮበል አንገብግቧት ነው ያ ደገፈቻ ይራ እስቲ ወቶን ራቱ ተሩጋ ሩጋ አረበ ሰሙን ደቀማ ጅራናን ኩዮኒ ማኛ በጣም ስራን እየሰራክ ነው። ባይዘዌ ነገ ቤተሰባ ናቸው እርጉዝ እናት ያሉት